Tashitee waaqoo waltajjii gubbaatti argamu eegaan tamsaasaa OMN wajjin bakka jirtan hundatti nageenyi kenna sinaa qabu jecha itti dhiyaadhaa turtii gaarii. Galatoom Usmaan yeroo kanatti manguddoonniif dura bu'oonni hawaasa Ameerikaa fi akkasumas Kanaadaa wal duraa duubaan seenanii kanaaf itti aanseetiin sagantaadhaa seeraan akka bannuuf yeroo kanatti isaan tartiibaan akka seenan isaan gaafadha. Ummata keenya ummata Oromoo addunyaarra ka jirtan akkasumas biyya Ameerikaa, Eurooppaa, Kanaadaa akkasumas naannolee biraallee ka dhuftan hundaanuu kabajaaf ulfinna ummata Oromootiin jechuun baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Guyyaa addaa yaa'iin waa'ee bulchiinsaa yookiin ammoo Oromoo Leadership Convention jedhamu 11 bara 2016 magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatitti yeroo kana sa'aa kanarraa jalqabee seeraan akka baname isiniif barbaanna. Kanaaf hunda keessaniyyuu imimmaanii garaan keessan fagoo ta'ee jiru akkasitti of kennitanii guyyaa addaa mana kana guuttanii akkasitti argamtaniif saba Oromootiin hunda keessaniyyuu baga nagaan dhuftan isiniin jedhee yeroo kanatti manguddoon jidduu keenyatti argaman akka sagantaan nuti asitti magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti qabnu akka milkiin nuuf xumuru akka nuuf eebbisan wal duraa duubaan maqaa isaanii isiniif naasimadhaa. Inni duraa Paaster Taskaraa Hirphoo akka eebbaan godhan isaan gaafadhaa. Ittaan sun Sheikh Abdurrahman Dayo akka eebbaan nu banan wal duraa duuban. Ittaan sun obbo Bariisoo Garroo akka eebbaan nu godhan gaafannaa. Isattaan sun afur godhuun barbaachisaa waldaa yookiin ammoo magaalaa Atlaantaa bakka adda irratti argamnu kana keessallee abbaan keenya Sheikh Abdullah Sulee
ambassador Abdullah Sule eebban godhanii walduraa duubaan akkasitti haa dhageenyu. Yeroo kana Pastor Taskaraa Hirphoo wanti irraa dubbatan isin naannoo san hin jira. Pastor Taskaraa. Of culture. Of culture. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo carraa haarii nuu kenneera. Carraa gaarii kanatti akka dhimma baanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Sabni keenya Waaqatti amana. Kan biraatti hin amanu. Amantii kanatti akka cimnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Oromoon tokko aadaa tokko qaba. Afaan tokko qaba. Biyya tokko qaba. Dhiigni isaa tokko. Har'a kun gaaffii keessa galeera. Jireenyi keenya gaaffii keessa galeera. Wanta dana nu fidee isa gaaffii ta'e kanaaf deebii barbaaduu dhufne. Deebii barbaadnu kana nama tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata amantiin nuu kenna miti. Dhaabbata poolitikaan nuu kenna miti. Sabatu dubbata amma. Yeroon isaa yeroo sabaati. Sabni immoo maaliif dubbata? Hin dhibame, hin rukutame, hin dhiige, mana isaarraa buqqa'e, jireenya dhabe. Kanatu dubbachiisa. Kanatu walitti nu qabe malee silaa akkasitti walitti hin qabamnu jedheen amana. Amma gaa kan nu barbaannu Oromoodhaa fi maaltu ta'a? Akka amantii kiristaanaatti kanan dubbadhu Oromoon duraan dursee nagaadha kan inni barbaadu. Nagaa malee kan biraan barbaadu. Nagaan erga jiraatee booddee mana isaas taa'uu hin danda'a. Biyya isaa keessas taa'uu hin danda'a. Hojiis hojjetachuu hin danda'a. Qabeenya isaattis dhimma ba'uu hin danda'a. Nagaa barbaacha dhufne karaa nagaa Waaqayyo akka nutti argisiisuufanii kadhataa ani isinii wajjin jira. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دور درسي guyyaa har'aa kana agartee bakka kanatti baga waliin argamne isiniin jedha. Abdurrahim Ahmad Dooyyooti maqaan kiyya akka qajeeluuf yeroo biraatiif. Hadha akkuma jedhame kana agartee wanni asitti walitti dhufnee fi rakkoo jirtu rakkoo harkaanuu qabdu ta namni keenya agartee gamta'aan dhuunfaan bakka adda addaatitti du'aa fi jiruu dukkanaa keessatti agartee miidhaa isarra jiruuf jecha walitti dhufnee gara jirtan maraa ka Yuroopi irraa dhuftan ka Kanaada irraa dhuftan ka bakka adda addaa dhuftan hatta warri dhufuu dadhabdanii ammaan tana karaa saatalaayitiitiin hordofaa jirtanis walgeettiin asitti walgeenetun walgeettii milkii ta gammachuu ta ummanni keenya agartee wixinee wixinatee gara fuulduraatitti mataa irratti hidhatu rabbi nu haa godhu isiniin jedha. Akkuma isaan jedhanittis nu agartee warroota hooggantoota amantiiti. Ana qofaa miti as keessa agartee warree hooggantoota amantii hedduutu jira. Keessattuu Minisootaan akkuma isin beektan akkuma hawaasa guddaa qabduun liidaroota adda addaa as keessaa qabdi gara agartee masjida sadiitti ol qabnaa. Masjida sadii keessaa imaamman masjida sadiiniitu as jiranii. Ammoo akkuma hir'ee keessaa na waaman malee sila agartee imaamman sadiiniyyuu amma akkuma nama tokko keessaa na waamanii bakka kanattis sababni an waamameef tokko agartee sheeka keenya Sheekh Kamaal Ahmad as jiranii isaan as ga'uu dhabnaan bakka isaanii bu'ee sila isaan kana dursuu qaba. Ammaaf ammoo bakka san bu'ee dubbachuu jira akka masjidaatti dubbataa hin jiru akkasitti akka qubanu qabaatan nus akkartee akkuma isaan jedhan kanatti warroonni amantiis warroonni agartee hooggantoonni amantii as keessa jiruutiin qajeelcha barbaachisuu fi yaada barbaachisu kennuun ummata keenya waan isa barbaachisuun gumaachuufin dhufnee as keessa jirra waan fuulduratti barbaachisuu fi amma maalirraa ka'uu qabna waan jedhu marii kanarratti jabaannee mari'annee waan tokkoon akka asirraa baanu abdii guddaa rabbii keenyarra kadhataa rabbi nu haa milkeessu rabbi nu haa gammachiisu
ربي نحبل سونس oromo baga wal agarre oromo kagarte bakka jiru kaganda jiru kabaka daddabbanni hada guyana da guya gudala fakata guya wan bilisomni latti fakata ani yero tiyatti jalqabatti wal gayi akana tahawasa tawas oromo wal gayi conference muslima dadda godatun turre irratti matas turre ammo wal gayi saba tawan saba dubbat tarakko saba mari'at ta'ammo yaannis adda osoo jiraatelle waan takkarratti hojii mari'achuu walitti geete yeroo diraatiif arguuf yaafeddo itti gammada akkuma jalqaba gammade kanatti haga dhumaatti rabbi nu haa gammachiisu biyyateen rabbi nu haa deebisu biyyateen rabbi barka keenyatti haa deebisu amma gahee wayaa salphinna rabbi nu lafa haa kaa'u waa ulfinna rabbi nu haa uffisu bu'aayin taman guddooti aganarratti hin dheeressu eenyutu itti aana ilteerinna obbaa ijarraa hafa kun afaan jilaati afaan jilaati eebba jilaati waan harawaa miti hayyee jennee loo jedhamne eebba jilaati akka oromtichaatitti afaan biraa akkasinitti fakkaan yoo warri hin beekneef hin jedhe warri kuu qabee kun hin beeka kanaaf amma nu nama rabbi lafoo dhaabatee rabbiin kadhataa jiru nama caffee jilaa irra dhaabatee rabbiin kadhataa jiru warra hadha hiree achi dhaabatee waan oromoo dubbataa jiru diqqaan guddaan jaarsa waggaa 90tiif ijoollee waggaa 18 as jirti jila abboonni keenya akaakayyoonni keenya duru godhan yaa waaqa uumamaa yaa waaqa dirree tana uumte waaqa ardii tanallee uumte samii kanallee uumte yaa waaqa tokkochi hunda si caalaa kan qabne qabdu si afoo dhaabanne si kadhannaa nu dhagaye kas kadhannuufi dhiigatu jigaa jiraa gammachuufi si kadhataa hin jiru ijoollee daa'ima keetti nu fitaa jirani dhiiga booyaa jirani diinatu nu marse diina gaati nurraa buqqisi diina kan akka ofirraa buqqisi atillee ummata ol dhagahu nu godhu ummata ol hundeeffatu nu godhu ummata afaan tokko dubbatu nu godhu ummata mana tokko qabu nu godhu akkuma dhiiga tokko gooteen hadha waa'ee keenya mareenna dhiiga kanarratti nu oromoo tokko jennee amanteen gandaan waan biraatiin warra ol qoodoo hin taane warra dhiiga ijoollee sanii baasuuf gumaa ijoollee sanii baasuuf iyyachuu asi qophaa'e azii jaarolee keenya ajjeesaa jiranii jaarolee ibidda mana waliin gumaa jiranii seera addunyaa irra seera hinjirra irratti dhalatee jira atin kanan dandeettaa nurraa buqqisi yaa rabbi afaan tokko dubbatu nu godhu warra kaawoo tokko qabu nu godhu walga'iin kennallee kaawoo tokko afaan tokko dubbachuu fi hadduma asumarraa jalqabee afaan tokko irra dubbatu nu godhu warra wal balaaleffatu warra wal tuffatu warra wal abaaru warra wal jibbu hin godhin warra wal jaalatu warra wal dhagahu warra dheessee jalaa bu'u warra aree dhaqqabu nu godhu yaa rabbi maqaan kee guddaa sirraa dubannee hin dhabnu abbootiin kennallee akaakayyiin kennallee simaan bareetan simatu ummata guddaa san godhee ummata guddaa sanitti nu oofe mana kennaa yaanee ala jirraa mana keenya nu deebise galma keessan nu godhu jila keenya jila dhugaa nu godhu jila hadha ijoolleen teenya dargaggeessi teenya qeerroon teenya walitti qabdee mee hin marannaanoo jette jila kana nu eebbisi jila kana afaan itti nu godhu nama miti situ dandaate afaan itti nu godhu gadaa nagaa bara nagaa bara quufaa bara gammachuu bara balaa kana nurraa kaanee hoggaa hadhaa walitti garagallee eebba biraati kana nu godhu guyyaa hadhaa kana nu dhagaye guyyaa hadhaa kana biran jalaan dabarsine ayyoon kiyya booyaa jirti akkayyoon kiyya akakayyoon kiyya booyaa jiran iyyaa jiranii hadda oollee kullu ilaa jiranii atin nu oolchi atin dandeettaa horri itti mare nurraa buqqisi mee nurraa buqqisi jedha nurraa buqqisi diina farfattuu nurraa buqqisi warra afaan nama micciiruu afaan isaan micciiri nurraa garagalchi balaa keessaatiif balaa alaallee nurraa cufi
karraatiin itti nurraa cufu mee ofirraa cufaa waan hafuudha badda amantee qabdanii karra balaa nutti hin deemu nurraa cufaa jira karri balaa nurraa haa cufamtu karri balaa nurraa haa cufamtu karri jeennataa nu waa banamtu karri jeennataa nu waa banamtu karri dhugaa nu waa banamtu warra miidhamellee rabbi sarbii isaanii haa kennu warra maatiin jalaa dhumellee sarbii isaanii haa kennu nullee warra zulmu warra biyya keessa jiru naafellee warra gumaa baasu rabbi nu haa godhu warra gumaa namaa baasu nu haa godhu warra gumaa gosaa baasu nu haa godhu yaa waaqi si kadhanna waan baay'ee miti ati nu dhageetta garaa keenyallee hin beekta namni jiru hunduu si hafoo dhaabannee kadhataa jirraa nu dhagaye jila keenya kadhaa kana nu eebbisi afaan tokko nu godhu walitti nu urgeessi wal nu jaalachiisi maqaa tokko irraa banna haa maqaan guddaa addunyaa kana jijjiiru malee asillee jiraannu ortaallee dhufnu bakka barbaannee dhufnu dhiinni keenya tokko maqaan keenya oromo maqaa biraan qabu warra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu warra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu warri abbaan kiyya ormicha jedhee abbaa kiyya jedhu nu godhu hin dandeettaa nu godhu warra karaa irraa baddanne kana nu deebisi nu eebbisi yaa rabbi ati nu eebbisi kadhanne galatooma Ambassador Abdallah Suley isaanitti hin dabarsinee forroon argitee namni kun marti ganaa waa jedhuuf deema jedhanii nu gaggabaabsa baarakallahu fiikum manguddoonni ta'e. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر ربي خياف غلطة غلطة بوجدتي وبليان كو خرافقو خنا دفتني ديك علمان أروموتو جليل فجيسا سنير رتي مريان نتني رفوق يسنيف فياتان سننجا اتعانسي غافا أرومون قبرهم ترى قبيه إلى أمد خفي سيخا خفو تجرو يادن وفلفان وخامي بتك وكامي فياتا قويا أرآخنا قويا ملكي ربنا هاقود والقي أرآتنا والقي أرمون كابا كبا بياسين سايت جمد ربي هاقود خط إلاني أرمونا على مرة خجر مرت ريفته بكسير باب ربي هاقود أرمو تكو ربي هاقود أما يقع سنة ألباني برقا أنقون تينيتي انجرجرين عادتي يجي ما دوانا مولي أرارم يفربين أرارم ما ديفما وان دبر ما ولي ديفما قولي جاء ربي بجد جامي أرومو نتي وان دبر خواليت علان اللي خواليت واني جنة مرة ربي بجد نتيل ما توقو أبا تيني توقو هاتي تيني تك بيتي تيني تك واني رموف وان تك ربي بجد ولي أرارم نجامي أرارم تاني ربي نما ولدت أرارمي والجالة وعيس كيبل واني تحسني في ربي بكانجا هباتانا كم مدري الرور فايدان ونقم نمني ولدت موفن ننجرو مفتيسون حلية دربيني إيجا جولي تينيا حجنك أمسون مرتي أمرولتو نما بلسون ما ديمو آتامو نما أنقو ديمو متي نما بلسون ما دم ديمو هذه مباركة واني نقابة تكتفانا ودو علم ورموه غافة دروان جمر الراكبة هنجل إلى أمد واني نقابة كل كان الراكبة أنقو بربادت ديسي نما براديسي أنقو تأمة واللات أنقو تأمة واللات لا ما بيتنا أنو تبرزين كفيلة سمعني مكلفتان
nutis gaafa bilisoomnes akkatti filla taakkaji ammallee خانقو هركا قبو أمتا غرغارا ملي وان بيرا والتين سيوتاتي ملي نمني دبتو رمو أدى فجافو في ديتي انتيامنا والتين سرتي والعمر يندو هم ديساني كمي هناك كادين نوتو بالليسي حواسو رموتو بالليسي خاكي جل شيخ أكدو خاف ما كان تباو قدو بخاني تيتاني nama nudide achi darbine hatu mufuraten dem gala dem muqam sefinu ugala ugadu batu ugar gura barbakis tanam ke chawra ugara dem murat ugara bin ufagodu wara wal jalat rabbinu hagodu wara wal jibbu miti wal jalat rabbinu hagodu بس هذا ربنا كويس هاك أب بس أسكت والله لازم أما خرادينا وفي خنا على الراقبي بس هذا كيس جرتي جيتوا شكات حطوا بس هذا نقول برضو لك لا انجروا لا جفدوا نجرا أول الراقبة آخرتك ورمو غرغرتي ورمو دغلينا ما بلاتينت ورمو كوالي غرغر ورمو كوالي غرغر يا درا ربي وتعالى وتبقوا ربي نزاك أبو والتيم عليه والجدار بن الرهاق والجالتين سمالي والجبين سرب بن الرهاق خيدا بهدا نوفاباس خمدا يا رب نوفافيس بلي ربنا وفاقين بيتين يتبري ثم عدن قوفا لرفت ربنا وفاقين بيتكان بيرين بيران فتنيت رساسا وفتني رساسا بردورني أبو أولينا وفتني جرا يا ورمو إغني عايسين دنفو ربي سنوم لفضاد داتي وان كامنين كامن نكامنا أكون كنو دوام كما باسي ورميان جهاتو كوني باللسومس هجيما ولي جاي أنا ملينا من أورو في أورمي أبو واتخي أنا راك أبي هنجرو أوه أبو أنا أوجيتا دورتان كي جاوا سجى لكن أسرت اللي بكتر تيجا أما هنگام غوبوف تري أنا وجه دوانو ترماني مه أما أنت أما سيفورا ديتي فياتا هذا نمو أنا أورو تكانغلا تورو بوغافا أورو توكو تاي إلى تبي يخيسا بوكس هوكسين غلطوما أورومونجا خجيب أما غلطوما أنجينا ما يدرين واتكندرين فياتا أنجا نمي دلغتيرو فياتا جبادا جيتشا جبادا هذا لينو وان يدرقي فتريف غلطوما أنجو فياتا أنسلوجا Okay, Difama naufalcha mangundo akkasit dhaabuuf yeroo akkasi geggeessitan nama dhibaa waan bareedaa dubbataatiin jiranii kanaaf jedhee mana kana dhiqoo ibsuu ka barbaannu namoonni asitti argama hundinuu vetted waan jedhamu laallamanii communitiin laalee galmeessee akkasitti registrationii qabaatanii akkasitti dhufanii yoo gaafii qabaattan koree delegation affairs committee jedhutu jira isaan birat please gabaasa dhiyeessa yoo gaafii yoo qabaattan jechuudha yeroo kanatti gubbaa kanatti ka argamanii community leaders warra hawaasa geggeessantu jidduu kanatti argama isaan illee yeroo fudhatanii daqiiqaa less than half a minute wadakka agaditti yeroo wadakka agaditti community irraa dhufaniif maqaa isaaniitiif community irraa dhufan jedhanii akkasumaan irra deemnee walirra dabarsinee dabnee sagantaa kana asirraa fixuu barbaanna kanaaf yeroo kanatti isaanii dabarsaa waan kana fuudhaatiin warri community leaders walirra dabarsaa as aadde irra jalqabna Ayyaani hedduuleen dubbadhu ollee oltanii Oromooti. Asuma tura. Yaa
waldaa hawaasa Oromoo Memphis Tennessee irraa hin dhufe wanneen ani galatoomaana wanneen hedduu dubbadhulleen hin jiru yeroon deemtee jirti obboleessa kiyyaa fi dabarsaa galatooma Oromoo baga nagayaan dhuftaniin isiniin ga'a. Galatooma ani Idrisa Lemooti waldaa hawaasa Oromoo New York irraa hin dhufe hundi keessan warra garaan hubate hagaraan madaa ka'ijii ilmaanii haa akkasitti ilmaan keenya biyya keessatti barana ganna tokko ol ilmaan keenya barbarri ilmaan Tigraay akka shunkurtiitti rasaasaan gacciraa baansan sattu garaan madeessee warra garaan madaa ka'ijii ilmaanii haariin garaa guutuu warra tokkummaa Oromootti amanu warra humna isaa tokkoomsee qabeenya isaa tokkoomsee yaada isaa tokkoomsee hiisha isaa maallaqa isaa tokkoomsee hoggana jaalatu hoggana amanu if dura buusee ummata Oromoo rakkoo kana jalaa baasuudhaaf garaan gubateetu as walga'e akkasitti amanan. Kanaaf galatoomaa fayyaa jaalaa hundi keessan walga'ii hawaasaa abbootiin amantiidhaa warreen gartee bakka fagoo fi dhiyoodhaa dhuftan Awustiraaliyaa fi Kanaadaa Awurooppaa biyya adda addaa hogganoota Oromoo kan walga'ii Oromoo kana kabajanii asirratti argamtan galata gurguddaa qabdan galatoomaa fayyaa gahaa injifannoon keenya. Yeroo biraa maqaa keessanii koominitii irraa dhuftan attiin akkasii odoon malee as keessa baan jirru ergaa itti deebitu dhiifama naa godha. Ani Isaan ammoo Seattle Washington irraa waan biraa jechuun danda'amu akkasumas Saamu'eel Taayyee Mardaasaan jedhama. Baga nagaan dhuftanii ani waldaa Oromoo Kiristaana Atlaantaan tajaajila. Hundumti keessan aarsaa baaftanii dhuftaniif eebbi Waaqayyoo isinirra haa ta'u, ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u, warra kana geggeessan ogummaa Waaqayyoo isaanirra haa ta'u, Waaqayyo tokkummaa keenya haa jabeessu. Waa'ee tokkummaa irratti kadhachaa turre 2013 guyyaa sadiif kadhanne 2014 namoota keenya wal barbaadu agarre. Hojii Waaqayyoo sababiin argeef waan Waaqayyoon dubbadhaa Waaqayyo isiniin ijoollee keessan lammii keessan biyya keessan haa eebbisu. Wal jalaa darbaatiin yoo jettan maqama keessaniif naan galatoomaa. Ani Nugusee Riqituudhaan jedhanii hawaasa Oromoo Las Vegas bakka bu'eetan asitti argame. Inni rasu garuu wanta dubbachuu barbaadannis maalli hawaasni keenya yeroo nu ergatu maal jedhee nu ergate milkii dhangala'aa nuun jedhe. Milkii dhangala'uu jechuun maalli guyyaa sadan kana akka Oromoo duwwaatti yaada amantaa toon jedhin kutaa toon jedhin siyaasa toon jedhin akka Oromootti yaada milkii dhangala'aa nuun jedhan eebbisanii hunda keessan akkanatti Oromoon bakka adda addaatti dhufee akkanatti wal arguun keenya baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee galatoomaa milkiidhaanis akka gallu immoo abdiin qaba yaada. Okay, maqama keessaniif hawaasa please akkas nu godha sa'aatii deemeetiin jedhe. Mootii Margaa Oromoo Community Kibba California irraa Bay Area. Maqaan koo Gonfaa Tarreessaatti kan hin dhufe New York hawaasaadhaan bakka bu'een dhufe. Kan hin jedhu Oromoon humna guddaa qabna humna nuti hin beekne sana sun immoo tokkummaa keenya sana caala immoo irree keenya. Tokkummaadhaa fi irree keenya humna qabnu itti ba'uu kanaaf immoo qixoofnee itti bobba'uu dadhabne malee warra maqee keenya keessa deemee ijoollee keenya ajjeesaa jiru nu saamaa jiru kana ofirraa kaasuun ajandaa keenya bu'uura isa tokkoffaati. Of kala gara kanatti Waaqayyo nu haa gargaaru. Maqaan koo Wandimuu Edoo Caakkoo jedhama. Portland Oregon irraa dhufee walgahii yeroo dheeraa hawwinu. Abdii godhaa bu'aa qabeessa akka ta'u hawwii kennaa hawwii Oromoo hundaati. Egaa maqaan koo Amaan Ahmad Edaa jedhama. Hawaasa Kentaakii irraa magaalaa Luvii Oromiyaan ni bilisoomti uummanni Oromoo bilisummaan eeggata galatoomaa. An maqaan kiyya Biraanuu Daadiin jedhama kan dhufe hawaasa Kaalgarii Kanadaa dhufe.
korri kun ka milkii ka waan itti murteessin immoo dalagattiin nu haa godhu hin jiraatu nu jechuun sabu. Maqaan kiyya Muktaar Saaddoo jedhama. Siyaatil irraa dhufe Oromoo Cultural Center bakka bu'ee dhufe akkasumas miseensa community Oromoo Siyaatil. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Kamal Ahmed Uthman, Oromo Muslim American Association. Bagaragaan dhuftan Rabbi waan gaarii waan walitti qabneef walitti dhufneef kana waan gaarii nu dubbisee milkiidhaan Rabbiin nu haa xumursiisu. Yoo yeroo argadhe walitti deebina haganatti dhaabaa. Wassalaamu alaikum warahmatullah. Qaasim Korree jedhama. Oslo Norway irraa hawaasa Oslo Norway. Guddataa Urgeessaa Baay'isaan jedhama. Anis hawaasa Oromoo Hordaland Bergen Norway irraan dhufe. Jamal Adam, Dallas, Texas, Madawar Abu Foundation, Milki Gari in Hawaas Kesabas. Luba Slashi Boranan jedhama. Hawaasa Dallas, Texas. Kan waldaa fi kan hawaasaa tajaajilan jira. Maqaan koo Muhammad Yoonis jedhama. Hawaasa Oromoo South Dakota Suufoon seen dhufe. Oromoo Abrisomtu korri kun kora sadii. Korri tokko Odaa Bultuum tokko Gullallee Atlantaa kan Bilisomsu Rabbi haa godhu Oromiyaan ni bilisomtu. Maqaan koo Abdulqaadir Umar jedhama. Hawaasa Oromoo Aayawaa irraan dhufe. Injifannaan koo uummata Oromooti. Warra milkiin gara bakka haa godhu. Akka booltan Oromoo maqaan kiyya Mustafaa Musee Ibroon Naanjaanii Jiddigala Kanadaadhaa Manitoobaa Oromoo Community irraa hin dhufe. Delegeetii nama shan taanee dhufnee waldaa amantaa kiristaanaa waldaa Oromoo Community Development Program yookaan gumaachi bakka bu'eetiin dhufee manguddoo Boorana Raayis nu keessa jiranii Muhammad Umaris na wajjin dhufee gumaacha bakka bu'ee waan gaarii hojjanna jeetiin abdaddaa galatooma Oromoo. Maqaan kiyya Hussein Mahamad naan jedhanii ani hawaasa community New Orleans Louisiana irraa dhufe baga dhuftanii maan Oromoo baga wal qunnamneef ni jedha. Maqaan kiyya Hassan Abubakar Haji Hussein jedhama. Oromoo wayita maqaa himattan guddisaa himadha maqaa keessan fuulitti maqama tokko jacallaa himattaniitiin asin da Chainaatiin maalii fi proud of yourself. Oromoo proud ta'aa himadha maqaa keessan haga abbaa kudhaniitti. Akkasii Atlantic City New Jersey irraa hin dhufe jabaadhaa Oromoo Rabbi nu haa milkeessu. Lalisaanii kan jedhama hawaasa Oromoo Florida Tampaadhaaf Jacksonville baga nagaan dhuftan. Daraja Jaada hawaasa daadhiin jedhama hawaasa Pennsylvania irraan wakkalamee dhufeera. Hawaasaan Oromoo Pennsylvania walgahii godhee walgahii san irratti murteessee ideoloogiin Oromummaa achi jirti dhaabni gosa wanni adda addaa nu qoru kun gadi lafarra jira nu hunduu kan laallu Oromummaa ta'uu kana milkeessanii jiru kanuma jira. Maqaan koo Digajaara Dagaagaan jedhama. Boston, Massachusetts irraan dhufe. Milkaa. Maqaan koo Fiqiruun Lamuun jedhama. Columbus, Ohio irraan dhufe. Dhimmi keenya dhimma isa fuulduraa ta'u. Maqaan koo Jaarraa Hamaadoo jedhama. Community Nashville irra. Oromoo walga'iin kun kan milkiin waa ta'u. Ani quxisuudhaa dhuma dubbadhaa. Anini anfallaqa boggaalaa jedhanii Ottawa Kanaadaa irraa dhufe maqaa hawaasa Ottawa Kanaadaatiin yooyyaa isaniin jedha. Maqaan kiyya Sayyid Abdoosh Ammayyuu jedhamanii anis haa ta'u warra dhufee community hawaasa keenya irraa bakka bu'ee fallaqaa hojii dhufe jechuu galata. Amma sanuma deebisanii ani quxisuudha ammallee.
No, Dumera. Okay. You. Ani hawaasa Oromoo State Texas Houston keessa jirurraa bakka bu'ee dhufee maqaa hedduu qabaa. Koree hedduu keessa illee jira. Ammaaf koree hawaasaa kana himadhaa. Maqaan kiyya Fiixaa Mootii yookiin Qixxeessaa Abbaa Murtii Turiinaan jedhanii galatooma. Kanatti aansuun waan yeroon bireekii ga'ee waan jiruufi akkasumas salaataaf illee waan gabaabaa dubbanneetiin dhaabuu barbaannu. Tokkoffaa as keessatti eenyuyyuu rikoordii godhuu hin danda'u. Please, seelfoonii keessan kanarratti adaba baay'ee walii godhuu danda'u qabna. Ulfinna baay'ee walii godhuu danda'u qabna. Namni waraabuuf waa gosa yoo jiraatan as keessa warra security deemutu jira. Please, kanarra walii gallaa? No recording. Okay, recording jiraachuu qabu. Kabraa yeroo sagantaa kana argitanii yeroo baay'ee sa'aatiin nu jalaa deemu. Sa'aatiin isin dhaabuu fi dubbii kenna fixachuu fi sa'aatiin deemuun barbaachisa. Kana haa amannu. Yaanni nama kamiyyuu ammoo mara kana keessatti ulfinnaaf kabajaa qaba. Kanarra gallaa walii gallaa? Ulfinnaaf kabajaa qaba. Yaanni namni tokko dubbateef yoo amma gara dubbiitti ceennu sagantaa kenna. This is part of protocol jechuudha. Harka dha'uu hin barbaachisu. Tokko harka dhooftanii tokko maalii jechuun kun hin barbaachisu. Okay? Maybe kanumarra sagantama kanarra dhuma jechuu harka dha'uun kanaa booda. Kanaaf kana walii haa kabajuu jennaa seelfoonii keessan ofii godhaa rikoordii godhuu hin jiru yaada keessan clearly himadhaa as keessa dubbadhaa qusannoo tokko malee maatii dhumaa jiru saba badaa jiru sun ifa foohaa isina foohaa deemu yoo dubbatta hundaayyuu sun ijaaruu keessan qabaati ilaalaa waan keessa jiru ilaalaa akkasirraa yaada kennaa isinii jechuu barbaada yaada keessan bilisaan mana kana keessatti yeratti isinii kennamte san kabajuun bilisaan namni hundinuu hanga danda'ametti wal geessuuf yaalama. Delegeeshiniin mana kana keessa jiru nama 550 galmee qabna. Gariin keessan baajiin arganne baajiirra hojjechuu deemna akkas haa goonu jedhu. Yeroo dubbattan ol ka'anii dubbachuun barbaachisaa hin qabu. Maayikiroofooniin isin bira bahaa dubbachuu dandeettan. Yeeling yookiin ammoo iyyuu yookiin atakkana jechuun hin jiru. Qajeelfama jedhanii asirra dhufuun hin jiru. Kana beekaa qajeelfama jedhee amma nama baay'eetu asirra dhufu. This has to stop somewhere. Dhaabachuu qabu wanta akkanaa kun. Qajeelfama haga aan sagantaa fituufee qajeelfama booda na kennu. That's it. Sanii alatti qajeelfamaa jedhaa asirra fiiguun hin jiru. Please san haa walii adabannu jechuu barbaada. Adeemsi hubachiis qajeelfama wanna jedhu kana please nurraa ittisaa nurraa dhaabaa. Akkuma qara jedhee waa'ee delegeetii laachisee gaafii yoo qabaattan obbo Abboomaa fi koree inni geggeessu dubbisuu dandeettanii hawaasni kunini kaasirra adda argitan kun yeroo dheeraa walgahee akkamitti waan kana milkeessuuf irraa mari'ataatiin ture. Kanaaf wanti isin jennu sagantaa gruppiitti yeroo banamu sagantaa yeroo banuuf deemnu wanta irraa haasofnu akkaataa itti deemnu tartiiba irraa haasofnutu jira. Gama kiyyaan kana walii haa kabajnu isin jedha. Taa'umsa illee ammoo taa'umsa bakkuma amma ta'e tallaalaati taa'aa boodallee taa'umsa wal saamuu gara afootitti wal saamuu akka hin jiraanne please bakkuma amma ta'ettan kanarra nuuturaa isin jennaa. Loojistikii faasilitii kanaa itti deebiitiin haasaa saniin dura luba Pastor Dr. Gammachuu Olaanii waan kanumatti dabalamuu qabu waan akkaataatti wal geggeessinu mana kana keessatti yaada calalaa ta'e baasuuf geggeessinu irraa waan gabaabaa jechuu barbaadanii naa obsaa daqiiqaa lama hin fudhatu. Akkamusanii hawaasa Jarman የቄሮ የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ አንዷ እኔ ነኝ። አመሰግናለሁ።
Okay, isin eebbisu. Baay'een keessan haasa'uu barbaaddu yeroon haasaa baay'eetu jira hin ariifatina. Garuu akka itti haasofnu yoo hin beeknu taane wanta hojjechuu barbaadnu hojjechuu hin dandeenyu. Haasa'uudhaaf yeroo qabna baay'ee waan baay'ee haasofna. Akka itti haasofnu yoo hin beeknu taane waan hojjechuu barbaadnu sana ija isaa baasuu hin dandeenyu. Kanaaf aadaa keenyatti deebi'utu nurra jira. Kanaaf waan kadhannaa nu dhagaye kasi kadhannuuf dhiigatu jigaa jiraa gammachuuf si kadhataa hin jiru ijoollee daa'ima keetti nu fitaa jirani dhiiga booyaa jirani diinatu nu marse diina gaati nurraa buqqisi diina kan akka ofirraa buqqisi atillee ummata ol dhagahu nu godhu ummata ol hungeeffatu nu godhu ummata afaan tokko dubbatu nu godhu ummata mana tokko qabu nu godhu akkuma dhiiga tokko gooteen nu gooteen hadha waa'ee keenya mareenna dhiiga kanarratti nu Oromoo tokko jennee amanteen gandaan waan biraatiin warra wal qoodee odoo hin taane warra dhiiga ijoollee sanii baasuuf gumaa ijoollee sanii baasuuf iyyayyoo asi qophaa'e azii jaarolee keenya ajjeesaa jiranii jaarolee ibidda mana waliin gumaa jiranii seera addunyaa seera hinjirra dattu dhalatee jira atin kanan dandeettaa nurraa buqqisi yaa rabboon afaan tokko dubbatu nu godhu warra kaawoo tokko qabu nu godhu walga'iin kennallee kaawoo keenya kaawoo tokko afaan tokko dubbachuu fi hadduma asumarraa jalqabee afaan tokko irra dubbatu nu godhu warra wal balaaleffatu warra wal tuffatu warra wal abaaru warra wal jibbu hin godhin warra wal jaalatu warra wal dhagahu warra dheessee jalaa ba'u warra aree dhaqqabu nu godhu yaa rabbi maqaan kee guddaa sirraa dubannee hin dhabnu abbootiin kennallee akaakayyiin kennallee simaan bareetan simatu ummata guddaa san godhee ummata guddaa sanitti nu eesse mana kennaa yaanee ala jirraa mana keenya nu deebise galma keessan nu godhu jila keenya jila dhugaa nu godhu jila hadha ijoolleen teenya dargaggeessi teenya qeerroon teenya walitti qabdee mee hin marannaanoo jette jila kana nu eebbisi jila kana afaan itti nu godhu namaa miti situ danda'ate afaan itti nu godhu gadaa gadaa nagaa bara bara nagaa bara quufaa bara gammachuu bara balaa kana nurraa kaanee hoggaa hadhaa walitti garagallee eebba biraati kadhannu nu godhu guyyaa hadhaa kana nu dhagaye guyyaa hadhaa kana biran jalaan dabarsine aayyoon kiyya booyaa jirti akkayyoon kiyya akaakayyoon kiyya booyaa jiran iyyaa jiranii hadda oollee kullu godhaa jiranii atin nu oolchi atin dandeettaa horri itti mare nurraa buqqisi mee nurraa buqqisi jedha nurraa buqqisi diina farfartuu nurraa buqqisi warra afaan nama micciiruu afaan isaan micciiri nurraa garagalchi balaa keessaatiif balaa alaallee nurraa cufu karraatiin itti nurraa cufu mee ofirraa cufaa waan hafuudha badha amantee qabdanii karra balaa nutti hin deemu nurraa cufaa jedha karri balaa nurraa haa cufamtu karri balaa nurraa haa cufamtu karri jeennataa nu haa banamtu karri jeennataa nu haa banamtu karri dhugaa nu haa banamtu warra miidhamellee rabbi sarbii isaanii haa kennu warra maatiin jalaa dhumellee sarbii isaanii haa kennu nullee warra jirru warra biyya keessa jiru naafellee warra gumaa baasu rabbi nu haa godhu warra gumaa namaa baasu nu haa godhu warra gumaa gosaa baasu nu haa godhu yaa Waaqi si kadhanna waan baay'ee miti ati nu dhageetta garaa keenyallee hin beekta
namna jiru hundu siya fuula banne karataa jiraan hudha gahi jila keenya kan dhakana weebbis afaan tokko nu godhu walitti nu urgeessi wal nu jaalachiisi maqaa tokko waa bannu haa maqaan guddaa addunyaa kana jijjiirru malee asillee jiraannu ortaallee dhufnu bakka barbaannee dhufnu dhiinni keenya tokko maqaan keenya oromo maqaa biraan qabu hurra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu hurra maqaa ofii beekee maqaa ofiitiin awwaatu nu godhu warri abbaan kiyya ormicha jedhee abbaatii jedhu nu godhu hin dandeettaa nu godhu hurra karaa irraa baddallee kana nu deebisi nu eebbisi yaa rabbi nu eebbisi kadhanne galatooma. Ambassador Abdallah Suley osoo isaanitti hin dabarsinee forroon argitee namni kun marti ganaa waa jedhuuf deema jedhanii nu gaggabaabsa baarakallahu fiikum manguddoonni ta'e. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر ربي خياف غلطة غلطة بوجتي وبليان كو خرافقو خنا رفتني إيجا إلمان أروموتو جليلة فجئيسا سنيرت مريان التنين رفوقي سنيف فياتان سننجا اتعانسي gaafa oromoon gabroomterraa qabee hila ammad kuffisee kakufutti jiru yaadannoof lafaan ukaame takka ol kaame fayyataa guyyaa har'aa kana guyyaa milkii rabbii haa godhu walgayii har'aa tana والجاي أورمون كابا كبا بياسين سايت تجمد ربي هاقول خطلاني أورمونا على مرة خجل مرت ريفته بكسير باب ربي هاقول أورمو تكو ربي هاقول أما يجا سيرت أولباني برجع أنقول تينيتي إنجرجرين عادتي يجي ما دوانا مولي أرارم يفربين أرارم ما بيفهم وان دبر ما ولي بيفهم قول يرجع ربي بجد جامع oromoo nuti waan dabre khawalitti alaana alle khawalitti wanni jenne mara rabbiif jecha nuti ilmaan tokko abbaa keenya tokko haati teenya takka biti teenya takka wanni dhumnuuf waan takka rabbiif jecha walitti araaramne jaame araaramtanii ربي نما ولدت أرارمه والجالة وعيس كيبل واني تحسني في ربي بكانجا هو بعدنا كم بدري الأورو فايدة منكم نمني ولدت موفن نجرو مفتيش عن حلية دربنا إيجا جولة تانية هجنا كم سلوجو مرت أمرولتو نما بيسوم ما ديم واتامو نما أنغو ديم متي نما بيسوم ما دم هذه مجرد wanni nu qabe takka tana odoo ilmi oromoo gaafa duraan jammare irraa qabe hanga ila ammad wanni nu qabe hundi ana irraa qabe angoo barbaadet
Tashitee Waaqoo waltajjii gubbaatti argamu eegaan tamsaasaa OMN wajjin bakka jirtan hundatti nageenyi keenya sinaa dhaqqabu jecha itti dhiyaadhaa turtii gaarii. Galatoom Usmaan yeroo kanatti manguddoonniif dura bu'oonni hawaasa Ameerikaa fi akkasumas Kanaadaa wal duraa duubaan seenanii kanaaf itti aanseetiin sagantaa addaa seeraan akka bannuuf yeroo kanatti isaan tartiibaan akka seenan isaan gaafadha. Ummata keenya ummata Oromoo addunyaarra ka jirtan akkasumas biyya Ameerikaa, Eurooppaa, Kanaadaa akkasumas naannoolee biraallee ka dhuftan hundaanuu kabajaaf ulfinna ummata Oromootiin jechuun baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Guyyaa addaa yaa'iin waa'ee bulchiinsaa yookiin ammoo Oromoo Leadership Convention jedhamu 11 bara 2016 magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatitti yeroo kana sa'aa kanarraa jalqabee seeraan akka baname isiniif barbaanna. Kanaaf hunda keessaniyyuu imimmaanii garaan keessan fagoo ta'ee jiru akkasitti of kennitanii guyyaa addaa mana kana guuttanii akkasitti argamtaniif saba Oromootiin hunda keessanii baga nagaan dhuftan isiniin jedhee yeroo kanatti manguddoon jidduu keenyatti argaman akka sagantaan nuti asitti magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti qabnu akka milkiin nuuf xumuru akka nuuf eebbisan wal duraa duubaan maqaa isaanii isiniif naasmadhaa. Inni duraa Paaster Taskaraa Hirphoo akka eebbaa nu godhan isaan gaafadhaa. Ittaan sun Sheikh Abdurrahman Daayir. Dhiisi nama biraa dhiisi. Aangoon ta'uu uummata bal'aati. Aangoon ta'uu uummata bal'aati. Laalamee biyya tana eenyutu birizeetti fila? Si maaliif kalliftan?
nutis gaafa bilisoomnes akkatti filla taakkaji ammallee haangoo harkaa qabu ummata gargaara malee waan biraa walta'iinsa yoo taate malee namni dubbatu Oromoo adda facaasu fideetiin itti amanaan. walta'iinsa irratti wal haa mari'annu hunda isaanii qabnee huneete kaadeeruuf nu huutu balleeyse hawaasa Oromootu balleeyse hacee jala ceekali akka dhugaa dhugaa ogo dubbatanii beekan hawaasa Oromootu balleeyse angoo markaa qabu nama nu dide achi darbinee nu fudhatee nu deemu jala deemu qabnu. dhugaa dubbatu dhugaa arguudha nu barbaachisa tanaaf jecha warra dhugarra deemu irratti dhugaa rabbi nuuf haa godhu warra wal jaalatu rabbi nu haa godhu warra wal jibbuu miti ka wal jaalatu rabbi nu haa godhu basaasa rabbi nu keessa haa qabu والله لازم أما خرادينا وفخنا على الراقب ببساطة كيس جرتي جيتنا شكال بساسة نقول قلت لك لا انجروا لا جيفتوا نجرا أول الراقب آخرتك ورمو قرقرتي ورمو دغلينا ما بلاتي متي ورمو كمالي قرقر Oromo kawali gurgure adara rabbi uti alota tokko rabbini zaqabu wal taymale wal jidar rabbi rahaqab wal jalati samale wal jibbi rabbi rahaqab khayda hidanu fabas khamada rabbi fafayif khada belle rabbi faqin biyatenya tabili summa dan qufan larif rabbi faqub بيتك كان بيلان فتنيت رصاصا وفتني رصاصا بلا دورني ابو اولين ان فتني جرا يا ورمو يغني هاي سندم ربي سنو مسدادات وان كم نكمنا اكون كنو دوام كما باسه ورميا جهات كوني بالسوس خجيما ولي جاي انا ملينا من اورو في ورمي ابو وتخي انا راقبي هنجرو او هادو حرام جيتا duratan ke jagaba si jela kin asirat le bakata te ga amma hangar gobu tari an waje duwan nu tirmani me amma tan amma si furadde tite fayyata hada namu ale oromo ta kangala to bu gafa oromo to ko taye tilata bi yakhisa bukis huggasin galato ma oromo nja khijiba ma galato ma ngina mal dalaini wata kan dalaini فياتا أنجا نمني دلقتي رفياتا جبادة جتشا جبادة هذا لإنه وان يدقي فالتريف قالتوا ما يقول فياتا عاني سلوكا Okay, difama na ufoncha mangundo akasi dabu yoro akasi gegesitan nama diba waan bareeda dubbataatiin jiranii kanaaf jedhe mana kana diqqoo su ka barbaannu namoonni asitti argama hundinuu vetted waan jedhamu laallamanii communitiin laalee galmeessee akkasitti registrationii qabaatanii akkasitti dhufanii yoo gaafii qabaattan koree delegation affairs committee jedhutu jira isaan biratti please gabaasa dhiyeessaa yoo gaafii yoo qabaattan jechuudha. yeroo kanatti gubbaa kanatti ka argamanii community leaders warra hawaasa geggeessantu jidduu kanatti argama isaan illee yeroo fudhatanii daqiiqaa less than half a minute wadakka agaditti yeroo wadakka agaditti community irraa dhufanii maqaa isaaniitiif community irraa dhufan jedhanii akkasumaan irra deemnee walirra dabarsinee damnee sagantaa kana asirraa fixuu barbaanna. kanaaf yeroo kanatti isaanii dabarsaa waan kana fuudhaatiin warri community leaders walirra dabarsaa as aadde irra jalqabna. Hayyee ani hedduuleen dubbadhu ollee oltanii Oromooti. Asuma tura.
Waldaya hawaasa Oromoo Memphis Tennessee irraa hin dhufe. Wanneen ani galatoomaana. Wanneen hedduu dubbadhulleen hin jiru. Yeroon deemtee jirti. Obboleessa kiyyaafiin dabarsaa galatooma Oromoo baga nagayaan dhuftaniin isiniin ga'a. Galatooma ani Idrisaa Lemootii waldaa hawaasa Oromoo New York irraa hin dhufe. Hundi keessan warra garaan hubate hagaraan madaa ka ijiin ilmaanii haa akkasitti ilmaan keenya biyya keessatti barana ganna tokko ol ilmaan keenya barbarri ilmaan Tigraay akka shunkurtiitti rasaasaan gacciraa baansan sattu garaan madeessee warra garaan madaa ka ijiin ilmaanii ka aariin garaa guute warra tokkummaa Oromootti amanu warra humna isaa tokkoomsee qabeenya isaa tokkoomsee yaada isaa tokkoomsee hiisha isaa maallaqa isaa tokkoomsee hoggana jaalatu hoggana amanu if dura buusee ummata Oromoo rakkoo kana jalaa baasuudhaaf garaan gubateetu asii wal gahe akkasitti amanan. Kanaaf galatoomaa fayyaa jaalaa hundi keessan waldayni hawaasaa abbootiin amantiidhaa warreen gartee bakka fagoo fi dhiyoodhaa dhuftan Awustiraaliyaa fi Kanaadaa, Awurooppaa, biyya adda addaa hogganoota Oromoo kan walgahii Oromoo kana kabajanii asirratti argamtan galata gurguddaa qabdan galatoomaa fayyaa gahaa injifannoon keenya. Yeroo biraa maqaa keessanii koominitii irraa dhuftan achiin akkasii ogoon malee as keessa baan jirru ergaa itti deebitu dhiifama naa godhaa. Ani Isaa Dhamaa Seattle Washington irraa waan biraa jechaan danda'u akka eebbaan nu banan walduraa duuban Ettaansuun obbo Bariisoo Gaarroo akka eebba nu godhan gaafannaa isattaansuun afur godhuun barbaachisaa waldaa yookiin ammoo magaalaa Atlaantaa bakka adda irratti argamnu kana keessaallee abbaan keenya Sheikh Abdullee Sulee Ambassador Abdullah Sulee eebba nuuf godhanii walduraa duubaan akkasitti haa dhageenyu. Yeroo kana Paaster Taskaraa Hirphoo wanti irraa dubbatan isin naannoo sanii jira. Paaster Taskaraa. Nuuf galchaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo carraa haarii nuu kenneera. Carraa gaarii kanatti akka dhimma baanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Sabni keenya Waaqatti amana. Kan biraatti hin amanu. Amantii kanatti akka cimnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Oromoon tokko aadaa tokko qaba. Afaan tokko qaba. Biyya tokko qaba. Dhiigni isaa tokko. Har'a kun gaaffii keessa galeera. Jireenyi keenya gaaffii keessa galeera. Wanta dana nu fidee isa gaaffii ta'e kanaaf deebii barbaaduu dhufne. Deebii barbaadnu kana nama tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata tokkotu nuu kenna miti. Dhaabbata amantiin nuu kenna miti. Dhaabbata poolitikaan nuu kenna miti. Sabatu dubbata amma. Yeroon isaa yeroo sabaati. Sabni immoo maaliif dubbata? Hin dhibame, hin rukutame, hin dhiige, mana isaarraa buqqa'e, jireenya dhabe. Kanatu dubbachiisa, kanatu walitti nu qabe malee silaa akkasitti walitti hin qabamnu jedheen amana. Amma gaa kan nu barbaannu Oromoodhaa fi maaltu ta'a? Akka amantii kiristaanaatti kanan dubbadhu Oromoon duraan dursee nagaadha kan inni barbaadu. Nagaa malee kan biraan barbaadu. Nagaan erga jiraatee booddee mana isaas taa'uu hin danda'a, biyya isaa keessas taa'uu hin danda'a, hojiis hojjetachuu hin danda'a, qabeenya isaattis dhimma ba'uu hin danda'a. Nagaa barbaacha dhufne karaa nagaa Waaqayyo akka nutti argisiisuufanii kadhataa ani isinii wajjin jira.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دورة درسة guyyaa har'aa kana agartee bakka kanatti baga waliin argamne siniin jedha Abdurrahim Ahmad Dooyoti maqaan kiyya akka qajeeluuf yeroo biraatiif adda akkuma jedhame kana agartee wanni asitti walitti dhufnee fi rakkoo jirtu rakkoo harkaanu qabdu ta namni keenya agartee gamta'an dhuunfaan bakka adda addaatitti du'aa fi jiruu dukkanaa keessatti agartee miidhaa isarra jiruuf jecha walitti dhufnee dhagara jirtan maraa ka Yuroopp irraa dhuftan ka Kanaadaa irraa dhuftan ka bakka adda addaa dhuftan hatta warri dhufuu dadhabdanii ammaan tana karaa saatalaayitiitiin hordofaa jirtanis walgeettiin asitti walgeenetun walgeettii milkii ta gammachuu ta ummanni keenya agartee wixinee wixinatee gara fuulduraatitti mataa irratti hidhatu rabbiin haa godhu isiniin jedha. Akkuma isaan jaanittis nu agartee warroota hooggantoota amantiiti ana qofaa miti as keessa agartee warri hooggantoota amantii hedduutu jira keessattuu minisootaan akkuma isin beektan akkuma hawaasa guddaa qabduun liidaroota adda addaa as keessaa qabdi gara agartee masjida sadiitti ol qabnaa masjida sadii keessaa imaamman masjida sadiiniitu as jiranii ammoo akkuma hir'ee keessaa na waaman malee sila agartee imaamman sadiiniyyuu amma akkuma nama tokko keessaa na waamanii bakka kanattis sababni an waamameef tokko agartee sheeka keenya Sheekh Kamaal Ahmad as jiranii isaan as ga'uu dhabnaan bakka isaanii bu'ee sila isaan tuna dursuu qaba ammaaf ammoo bakka san bu'ee dubbachuu jira akka masjidaatti dubbataa hin jiru akkasitti akka qubanu qabaatan nus akka agartee akkuma isaan jaan kanatti warroonni amantiis warroonni agartee hooggantoonni amantii as keessa jiruutiin qajeelcha barbaachisuu fi yaada barbaachisu kennuun ummata keenya waan isa barbaachisuun gumaachuufin dhufnee as keessa jirra waan fuulduratti nu barbaachisuu fi amma maalirraa ka'uu qabna waan jedhu marii kanarratti jabaannee mari'annee waan tokkoon akka asirraa baanu abdii guddaa rabbii keenyarra kadhataa rabbi nu haa milkeessu rabbi nu haa gammachiisu rabbi nu haa bilisoomsu Oromoo baga wal agarre Oromoo ka agartee bakka bakka jedhu ka ganda ganda jedhu ka bakka adda adda banne hadha guyyaa guddaa na fakkaata guyyaa waan bilisoomne natti fakkaata ani yeroo kiyyatti jalqabatti walgahii akkanaa hawaasa Oromoo walgahii konferensii muslimaa adda addaa godhaatuun turre irratti himaataas turre ammoo walgahii sabaa tawaan sabaa dubbattu tarakkoo sabaa mari'attu ta'ammoo yaannis adda adda osoo jiraatellee waan takka irratti wajjin mari'achuuf walitti geette yeroo duraatiif arguu kiyyaaf hedduu itti gammada. Akkuma jalqaba gammade kanatti haga dhumaatti rabbi nu haa gammachiisu biyya teenya rabbi nu haa deebisu biyya teenya rabbi harka keenyatti haa deebisu amma gahee wayaa salphinaa rabbi nurraa lafa haa kaa'u waa ulfinnaa rabbi nutti haa uffisu du'aayin ta manguddooti kanarra ittiin dheeressu eenyutu itti aana. Ilteerinnaa obbaa ijarraa hafaa kun afaan jilaati afaan jilaati eebba jilaati waan haarawaa miti hayyee jennee loo jedhamne eebba jilaati akka oromtichaatitti afaan biraa akkasinitti fakkaan yoo hin beekneef hin jedhe warri kuu qabee kun beeka kanaaf amma nu nama rabbi lafoo dhaabatee rabbiin kadhataa jiru nama caffee jilaa irra dhaabatee rabbiin kadhataa jiru warra hadha hiree achi dhaabatee waan Oromoo dubbataa jiru diqqaa guddaan jaarsa waggaa 90tiif ijoollee waggaa 18 as jirti jila abboonni keenya akaakayyoonni keenya duru godhan yaa waaqa uumamaa yaa waaqa dirree kana uumte waaqa ardii kanallee uumte samii kanallee uumte yaa waaqa tokkochi hunda si caalaa kan qabne qabdu si hafoo dhaabanne namuu akkasumas Saamu'eel Taayyee Mardaasaan jedhama. Baga nagaan dhuftanii ani waldaa Oromoo Kiristaana Atlaantaan tajaajila. Hundumti keessan aarsaa baaftanii dhuftaniif eebbi Waaqayyoo isinirra haa ta'u, ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u, warra kana geggeessan ogummaa Waaqayyoo isaanirra haa ta'u, Waaqayyo tokkummaa keenya haa jabeessu. Waa'ee tokkummaa irratti kadhachaa turre 2013 guyyaa sadiif kadhanne 2014 namoota keenya wal barbaaduu agarre. Hojii Waaqayyoo sababiin argeef waan Waaqayyoon dubbadha. Waaqayyo isiniin ijoollee keessan lammii keessan biyya keessan haa eebbisu.
wal jala darbaatiin yoo jettan maqama keessaniif naannoo. Galatama. Ani Nugusee Riqituudhaan jedhanii hawaasa Oromoo Las Vegas bakka bu'eetan asitti argame. Inni ibsu garuu waan tokko dubbachuu barbaadannis maalli hawaasni keenya yeroo nu ergatu maal jedhee nu ergate milkii dhangala'aa nuun jedhe. Milkii dhangala'uu jechuun maalli guyyaa sadan kana akka Oromoo duwwaatti yaada amantaa toon jedhin kutaa toon jedhin siyaasa toon jedhin akka Oromootti yaada milkii dhangala'aa nuun jedhan eebbisanii hunda keessan akkanatti Oromoon bakka adda addaatti dhufee akkanatti wal arguun keenya baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee galatoomaa milkiidhaanis akka gallu immoo abdiin qaba jedhee yaada. Okay, maqama keessaniif hawaasa please akkas nu gara sa'aatii deemeetiin jedhe. Mootii margaa Oromoo community kibba California irraa Bay Area. Maqaan koo Gonfaa Tarreessaati kan inni dhufe New York hawaasaadhaan bakka bu'ee inni dhufe. Kan hin jedhu Oromoon humna guddaa qabnaa humna nuti hin beekne sana sun immoo tokkummaa keenya sana caala immoo irree keenya. Tokkummaadhaa fi irree keenya humna qabnu itti ba'uu kanaaf immoo qixoofnee itti bobba'uu dadhabne malee warra maqee keenya keessa deemee ijoollee keenya ajjeesaa jiru nu saamaa jiru kana ofirraa kaasuun ajandaa keenya bu'uura isa tokkoffaati. Of kala gara kanatti waaqayyo nu haa gargaaru. Maqaan koo Wandimuu Edoo Caakkoo jedhamaa Portland Oregon irraa dhufee walgahii yeroo dheeraa hawwinu abdii godhaa bu'a qabeessa akka ta'u hawwii kennaa hawwii Oromoo hundaati. Egaa maqaan koo Amaan Ahmad Edaa jedhama. Hawaasa Kentaakii irraa magaalaa Luzii Oromiyaan ni bilisoomti uummanni Oromoo bilisummaan eeggata galatooma. An maqaan kiyya Biraanuu Daadiin jedhama kan dhufe hawaasa Kaalgarii Kanadaa dhufe. Korri kun ka milkii ka waan itti murteessine immoo dalagattiin nu waa godhuun jedhaatu nu jechuun soba. Maqaan kiyya Muktaar Saaddoo jedhama Siyaatil irraa dhufe Oromoo Cultural Center bakka bu'ee dhufe akkasumas miseensa community Oromoo Siyaatil. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ كمال أحمد عثمان أورومو مسلم أمريكان أسوسيشن. بغرغان أفتن ربي وانغاري وولتك أبنيف ولت رفنيف كنا وانغاري ندبسي ملكي ربي نهاتو مرسيسو يو يرو أرغت ولتي ديبنا هاغانتي دابا والسلام عليكم ورحمة الله. Qaasim Korree jedhama Oslo Norway irraa hawaasa Oslo Norway. Guddataa Urgeessaa Baay'isaan jedhama. Anis hawaasa Oromoo Hordaland Bergen Norway irraan dhufe. Jamal Adam, Dallas, Texas, Madawar Abu Foundation, Milki Gariin hawaasa keessaa basa. Luba Silashii Booranaan jedhama hawaasa Dallas Texas kan waldaa fi kan hawaasa tajaajilan jira waaqayyoon. Maqaan koo Muhammad Yoonis jedhama hawaasa Oromoo South Dakota Suufoon seen dhufe Oromoo Abirisoomtu korri kun kora sadii korri tokko Odaa Bultuum tokko Gullallee Atlantaa kan bilisoomsu rabbi haa godhu Oromiyaan ni bilisoomti. Maqaan koo Abdulqaadir Umar jedhama hawaasa Oromoo Aayilaa irraan dhufe injifannaan koo uummata Oromooti warra milkiin gara bakka nu haa godhu. Akka booltan Oromoo maqaan kiyya Mustafaa Musee Ibroon Naanjaanii Jiddugala Kanadaadhaa Manitoobaa Oromoo Community irraa hin dhufe. Delegeetii nama shan taanee dhufnee waldaa amantaa kiristaanaa waldaa Oromoo Community Development Program yookaanis gumaachii bakka bu'eetiin dhufee. Manguddoo Boorana Raayis nu keessa jiranii Mahammad Umaris na wajjin dhufee gumaacha bakka bu'ee waan gaarii hojjanna jeetiin abdadhaa galatooma Oromoo.
Maqaan kiyya Hussein Mahamannaan jedhanii ani hawaasa community New Orleans Louisiana irraa dhufee baga dhuftanii maan Oromoo baga wal qunnamneetiin jedha. Maqaan kiyya Hassan Abubakar Haji Hussein jedhama. Oromoo wayita maqaa himattan guddisaa himadha maqaa keessan fuulitti maqama tokko callaa himattaniitiin asin dachayinaatiin maaliif proud of yourself. Oromoo proud taa himadha maqaa keessan haga abbaa kudhaniitti. Akkasii Atlantic City New Jersey irraa hin dhufee jabaataa Oromoo rabbiin haa milkeessu. Lalisaanii kan jedhama hawaasa Oromoo Florida Tampaadhaaf Jacksonville baga gammaftan. Darajja Jaadaa hawaasa daadhiin jedhama hawaasa Pennsylvania irraan wakkalamee dhufeera. Hawaasaan Oromoo Pennsylvania walgahii godhee walgahii san irratti murteessee ideoloogiin Oromummaa achi jirti dhaabni goos wanni adda addaa nu qoru kun gadi lafarra jira nu hunduu kan laallu Oromummaa ta'uu kana milkeessanii jiru kanuma jedha. Maqaan koo Diigaa Jaaraa Dagaagaan jedhama. Boston, Massachusetts irraan dhufe. Milkaa. Maqaan koo Fiqiruun Lamuun jedhama. Columbus, Ohio irraan dhufe. Dhimmi keenya dhimma isa fuulduraa ta'u. Maqaan koo Jaarraa Hamaadoo jedhama. Community Nashville irraa.